السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتني فيا راسني جا دينا خنا غاني بيت وان تاماجو أمو بيجا خلاص سامرتقولو أمانتا مسلمة قديسيتين أمانتا بينترا كبدي جتشا تجري ويا أمانتا بينترا إني كبتشو سني ترتمو ولا لو تجري مرتقولو مال رامنتي بينترا كبتي خنجو تجري كرو تو إمو أمانتا بينترا سويتاني في نجابتو وان إسا مودته في مودنو قدو إسا مودته سني تجري نبيره maal fi fiidiyoo wana maduretti inni hojjetee ture fi akkasuma jechuudha joolota kan fis ergee ture inni agarsiisee turetu jira fiidiyoo wan san guutuu isaatu hanga xumurchaatti nafaana turte isaasisaa isinin jaa fiidiyoo jalqabaatti irraa isa kana mee maalirraa inni sababa itti amantaa muslimaa gadi ture ilmi namaa tokko gaa ilma dhiiraa waan jabaatee boojisaa akkuma beekanitti fiidiyoo kana mee laalee walitti adeemu hanga xumurchaatti waliin haasa'u wanti keessaa baase eenyutu murtii diinagdee isaa guutuu saame mana isaa diisise aangoo qabaatee eenyutu murtii maallaqa isaa nyaate murtii takkaa maallaqa namaa hatuu dhiisi nama gargaaruu malee takkaan godhin maaliif murtii irratti xiyyeeffate hajja'u waalaa gaafannu pireesari kunoo murtiin miyuutu irraa kaase jechuudha murtiin as jiraa miti niin jira jechuudha yeroo sadii lubbuu isaa baraare hijiba naan joonni murtiin faami akka maneedhaatii biyya sirkii sibiilbilee akka wanti fayyadamutti hin jiru faami أرشكم مقرنا أنا سيجرا بلا زغية أديرو الماديرة خيانا سيجرا أنا في وزيرة سيجرا أنا في حمزة سيجرا أنا في حمزة سيجرا أدري على يوسف نودا سيجرا فيدا متنجرو أرشكم أنا تسي خنان سيجرا مليون نقطة أنا خنيتا سيفي خن والله القرآن ساقراني نلتي بياني لقي فد مرتقي لقي فد جبوتي قروا تكاب بالبطل أبديرو نو سيجرا المانا ديرن كيدي سيجرا وامتنا سلانا بسوات أنا سيجرا سينجنا لقي فد درا قران نقوبة الجلا لقي فد أمدا شجابر واتك وسا قدوم أنا aku maga video kana daawwanne waliin agarra kanatti jechuudha hamzaan qabeenya wanni murtiguuto qabeenya isaati wanni inni dhabee jiru sigalte amma tanatti wanni inni gaafachaa jiru waan biraatu osoo hin ta'in kuma kudhan qofa naa galchita siimin beekaa jeeniiti gaafachaa si jechaan si arkee oli deebi'ee jechuutti jira garuu immoo qabeenya isaa kun akkamitti saamame haala kamiin dhabeedha garuu immoo garagalee amantaa kanarraa itti eegsbooti fuudhee deebi'eetiis karaa sunitti shaataa qabate mee osoo niif ture shaataa tanaas hin qabatee karaa isaanii kanattis hin deebiin duratti illee waan hedduu takka jechaadhaatis ture murtiguutoon maalifiifin karaa kana deemaa osoo niif hin jedhin fiidiyoowwan isaanii waliin wayitaa haasa'u wayitaa biyyaan deebitee isa kana amantii isaaniitti jijjiiranii waa'ee yesuusaa isaaniitu jire mee fiidiyoo kana waliin daawwanne erga akkas ta'e harka kee ol kaastee akka kamitti saatoo yesuus kiristoosiin amanatte garaa kee guutuudhaan amanatte ilma waaqayyoo ta'uu isaa amanatte ta'a. Dhibbarraa 99 yoo siin jedhe soba haa waraabbatan sagalee kana gaafa murtiin amantii biraatan qaba siin jedhe akkasii dhageessisaniif dhibbarraa dhibbatti amanee dubbisee hubadhee naagalee kan itti amanee fudhadhee dhufee. Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifamuu cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan amanatte ta'a. Dhibbaa dhibbatti amanee fudhadhee itti amanee. Thank you. Kanuma sirraa barbaade. Okay. Namni gooftaan si fudhachiise jira. Namni gooftaan na fudhachiise hin jiru namni hedduus gaafadheera ofuma kootiin fudhadhe akka macaafa qulqulluurraa dubbisetti namni tokkollee nan fudhachiise. waan gurbaan qayyee jiru laala osoo niif isaan kun jechuudha hin gaafatin akkas ta'e akkana ta'e hin jeeniin ifi isaatiif dura harka ol kaasee ifi isaatiif gara amantaa sunitti seenee meelaati dubbiin akkana nama gootee dilee kanatti amantaa san nama na itti jireenya ilma namaa hangan takka nama jabeessitu kun maali jettee yaaddate mataa kan keetiif osoo isaan harka ol qabii isaanii itti duraan dursaniitu hin dubbisin harka ol qabee irra waa yesuus kiristoosiin amanatte garaa kee guutuudhaan amanatte ilma waaqayyoo ta'uu isaa amanatte ta'a. Dhibbarraa 99 yoo siin jedhe soba haa waraabbatan sagalee kana gaafa murtiin amantii biraatan qaba siin jedhe akkasii dhageessisaniif dhibbarraa dhibbatti amanee dubbisee hubadhee naagalee kan itti amanee fudhadhee dhufee. Okay. Akkasumas sababii cubbuu biyya lafaatiif du'ee dhiifamuu cubbuu kan argamsiise garaa kee guutuudhaan qalbii kee guutuudhaan amanatte ta'a. Dhibbaa dhibbatti amanee fudhadhee itti amanee.
akkuma waliin daawwanna kana gaa viidiyoowwan kanaatu jira murtii guutuu waan isa gee fi waan isa irra gee waan akkanaatiitu jira viidiyoowwan haala kanaan hojjetamanii murtii guutuu garaa murachiisaniitu jira jechuudha garuu immoo waa'ee biraatti ni jira garuu immoo namni tokko amantaa fedhe deeggaruudhaaf mirga qaba atis amantaa fedhe seentee deeggaruudhaaf mirga qabda garuu amantaan tana baaraati namoota tan fedhe deeggaraa jechuudha seegaltee garuu wanni ammaan tana taamaa jiru honitu waan nama ajaa'ibsiisu waan takkaattis hin taaminis jechuudha murtii guutuu akkasuma haa ta'u malee garuu tu barreeffama inni fuula miidiyaa irratti barreessaa ture jecha inni jechaadhaa ture waa'ee sanaa irratti inni deebisaa garagaraa tan inni deebisaa turetu jira jechuudha seegaltee maali osoo hin finjiin wanta adda addaa haa ture jechuudha haa ta'u ammoo garuu tu wanni taamte wanni qottees kutteeti jirti murtii guutuu gara saniitiin deebisu taanaan mee isaa fi maama bayaan jidduu maaltu ture maama bayaan isa jidduu mee waliin argeeffannee rabbi qeetitti shaadaa qabattee toobattee rabbi qeediifama gaafattee ilmi namaa umriin kiyya waggaa soddoma shaadaa qabadhee itti arrabsamaa ture hin qabadhu shaadaa waan naman jenne qabatte ilma namaa ofirraa dhiisi amantaan akhiraadhaaf waan ta'e amantaan addunyaa islaamaa tanuma si akka qoodisanii obboleessa ta'e dhaggeeffadhunaaf illee ibsa. Lammaffaa inni dhagamame murtii. Akka ajaa'ibaan si dhagaa obboleessoo. Lammaffaa ammas lammaffaa amantaa islaamaa irratti amantaa islaamummaa hin tuttuqu irratti okay ammoo abbaan fedhe amantaa islaamaa tuttuqu irratti garuu islaamummaa irratti akka qaldiin hin jirre beekusiin jechuudha. Ishii muftii maal jettee amantaa islaamummaa irratti qaldiin maal haasa'u jirta amantaa islaamaa irratti qaldiin hin jirtu murtii. Amantaa islaamummaa hankee dugda haadhu qabutti sinkee boo namichara natti hin gindisiniiti. Maal haasa'u? Gadiin bu'aa dhaggeeffadhu singeera dhaggeeffadhu. Amantaa islaamummaa keessa amantaa nama biraa sa'aatii damii fi dura walii galaa deema shi'aa fi maarree. murtii guutuu akka waan duruu nutu qabatee dhugaarra nutu shaajee jiru deemaa ta'ee fi ta'isanii fi walii galaa jechuudha ni dhugaa amantaa toltu eegalee jechi isaa jechuudha akkuma waliin dhaggeeffannee waan akkanaa tana wanni inni qabu waan biraatillee osoo hin taane ustaas mama bayaan immoo garuutu iskaama akkasi waan ta'eef viidiyoowwan haala kanaaniitu jira inshaallah namoonni خلا خنا نرجع مرت خايزنو فيديو نال كنا خنا كمان أنقطع مرجع تخلنا جواب تاني كتام لايك شير سبسكرايب كذا كرومو نموتو أمانتا وفي ترتي كال دين إنجرتو أكو مستعصم بيان جالس نيجو